Viidiyoo kana keessatti ashamteelee akkaataa itti galmoonuu fi akkaataa immoo itti jechuudha kuufannu jechuudha. Ashamteelee kuufanne jechuudha gara meeggabaayitii jijjiirrannu jechuudha waliin ilaallaa namoonni jechuudha harataan chaanala kanatti dabalamuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Gara jechuudha dawwalii keenya yeroo seenne haala kanaatiin ni barreessina. Sana booda irratti dawwallaa jechuudha. Sana booda jechuudha erga barbaadannuu fi jechuudha kun akkuma argitan jechuudha fuulatti aanuuf kan jedhu kana jechuudha ni filannaa jechuudha. Fuulatti aanu kan jedhu kana maslaalitu ni filannaa. Sana booda ammas ni filannaa jechuudha. Fuulatti aanu kan jedhu kana jechuudha maslaalitu ammas. Sana booda jechuudha lakkoofsa 11 irratti kan argamu ashamteelee kan jedhu kana lakkoofsa 11 ni filannaa. Sana booda jechuudha ashamteelee jedhee jechuudha galmaa'uudhaaf lakkoofsa 1 tuqaa jedhaati kan jiru jechuudha. Namoonni harataan galmaa'uudhaaf waan jedhaa jiruuf lakkoofsa 1 ni tuqnaa jechuudha. Sana booda jechuudha haala gaariidhaan galmooftanii jirtu isiniin jedha kan keessan jechuudha. Kan immoo duraan waan galmaa'ee jiruudhaaf dhiifama lakkoofsi kun kan duraan galmaa'ee jira jedhaati kan inni jiru jechuudha. Lakkoofsi kun duraan galmaa'ee jira naan jechaati kan inni jiru jechuudha. Kanaafuu isin immoo jechuudha haala gaariin galmooftanii jirtu isiniin jedha. Sana booda ammas qabxii jechuudha kuufanne jechuudha qabxii yookaan meeggabaayitii nu kuufamee jiru jechuudha looyaalitii jechuun nu kuufamee jiru hangam akka ta'e ilaaluudhaafis ammas irratti dawwallaa jechuudha. Haala kanaatiin barreessine. Sana booda jechuudha amma ashamteeleen eessarra jira lakkoofsa 11 irra waan jiruudhaaf callisneetuma lakkoofsa 11 ni filanna. Sana booda jechuudha sadarkaa maamilummaa fi qabxii jijjiiruuf kan jedhu kana lakkoofsa 4 ni tuqna jechuudha. Dhiifama lakkoofsa 4 irra ni seennaa jechuudha. Kun akkuma argitanu meeqan qaba looyaalitii 1249 keessa jira jechuudha. Akkuma argitan yoo sadarkaa maamilummaa ashamteelee looyaalitii 1249 waan ta'eedhaaf yeroon tajaajilchaa kan itti xumuramu gaafa bara 2025 kan jechaa jiru fagoodha jechuudha. Ammallee qabxiin argadde kana immoo qabxii jechuudha naa kuufame kana haala kamiin jijjiirree jechuudha gara meeggabaayitii yookaan gara dawwalliitti jijjiirra kan jedhuufis immoo ammas jechuudha gara dawwallii keenyaa ni seennaa jechuudha. Ammas irra seenneetuma haala kanaan barreessine irratti ni dawwallaa jechuudha. Qarshii GB tokko jechuudha kan qarshii 49 gurguramaa jiru meemee an bitadhee isin agarsiisaa jechuudha. Kuufama looyaalitii 1249 qabu kana jechuudha. Amma lakkoofsa 11 irra ni seenna. Ammas ashamteelee irra kun akkuma argitanu lakkoofsa 3 irratti argamtu jechuudha. Lakkoofsa 3 irratti kan argamtu kana qabxii jijjiiruuf kan jedhu ni filannaa jechuudha. Lakkoofsa 3 ni tuqnaa. Kana booda ashamteelee kan jedhu kana jechuudha tajaajila kuufamaa ashamteelee kan jedhu kana ni filannaa jechuudha. Lakkoofsa 1 irratti kan argamtu kana jechuudha ni filanna. Sana booda jechuudha kuufamaa ashamteelee kan jedhu kana guyyaa tokkoof kan yoo kun guyyaa tokko barbaadan guyyaa tokko jechuudha hanguma jechuudha sadarkaa jechuudha qabxii keessaa qabdan nutiin jechuudha. Nama 1249 waan hin qabuudhaaf gara kamiin seenaa gara jechuudha kan torbaan tokko waan hin barbaadeef kan torbaan tokko kan jedhu kana lakkoofsa 2 nan filadhaa jechuudha. Sana booda qabxii 1225 GB tokko bitachuudha dandeessaa jechaati kan inni jiru jechuudha. Akkuma argitanu kunoo namoonni immoo jechuudha qabxii 500 qofa qabdan yoo barbaadan dawwallii bitachuudha dandeessu. Dawwallii kan torbaan tokko daqiiqaa 110 bitachuudha dandeessu jechuudha. Meeggabaayitii immoo jechuudha yoo bitachuu barbaadanis kunoo qabxii 600 qofa yoo keessaa qabaattan meeggabaayitii 375 bitachuudha dandeessu. An qabxii jechuudha 1249 waan hin qabuudhaaf lakkoofsa 2 irra kan jiru kana filadheen isin agarsiisaa jechuudha. Kunoo an kan torbaan tokko waan hin barbaadeef kan torbaan tokko kan jedhu kana irra yeroon tuqee sana booda jechuudha qabxiin koo 1249 waan ta'eedhaaf GB tokko bitadheen isin agarsiisaa jechuudha. Kunoo lakkoofsa 2 nan filadha. Sana booda mirkaneessuudhaaf lakkoofsa 1 tuqaa jedhaara. Lakkoofsa 1 nan tuqaa haala gaariidhaan jijjiirrattanii jirtu naan jechaati kan inni jiru jechuudha. Kunoo akkuma argitan haala gaariidhaan jijjiirrattanii jirtu jedheera kan inni jiru jechuudha. Mee irra seennee waliin haa ilaallu. Miseejiin illee naaf dhufaa jechuudha. Xiqqoon eeyyinaa jechuudha. Kunoo miseejiin illee naaf dhufeeti kan inni jiru jechuudha. Bakka miseejii kiyyaan seenaa. Sana booda kunoo argitan jechuudha kabajamoo maamila keenya ashamteelee poointii 1225 0.41 GB weekilii daataa paakeejii lakkoofsa tajaajilaa kana irratti jechuudha milkaa'inaan jijjiiramee jira galatoomaa naan jechaati kan inni jiru jechuudha. Kunoo akkuma argitanu GB tokko bitadheen jira jechuudha. Akkuma argitan jechuudha.
qabxii 1225 GB tokko haala gaariidhaan bitadheen jira jechuudha. Gamee irra seennee waliin haa ilaallu jechuudha. Mee akkana hojjetu akkana hojjenne jechuudha. Daataa kun koo banneen ilaalaa jechuudha. Gamee Facebook kiyya irra niin seenaa. Daataa banee waan jirraaf Facebook koo irra niin seenaa jechuudha. Kunoo Facebook kiyya irra niin seenaa. Tukkoonee obsinaa kunoo irra seeneen jira jechuudha. Haala kanaatiin kunoo naaf hojjeteeti. GB'n tokkoon sun haala gaariidhaan waan bitadhe jirraaf Facebook kiyya illee hundi isaayyuu jechuudha. Naaf hojjeteeti kan inni jiru jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Haala kanaatiin bitachuu dandeessu jechuudha. Namoonni jechuudha. Viidiyoon kun akka kanaadhaa isin gammachiise jechuudha. Chaanaala kanatti dabalamuu hin irraanfatinaa isiniin jedha.